Iraan diroonii dhukaasaa biyyoota giddu galabaa nagaa dhowwaa jirti. Dirooniin kun ammoo inumaa fagoo malee Ameerikaa yoo dha'uu danda'a jechuun aangawoonni akeekkachiisuun dhaga'ameera. Dirooniin waraana Yuukireen irratti Raashiyaa gargaare kun ergama isaa sirriitti raawwataa jedhu xiinxaltoonni. Inumaa Ameerikaa fi Raashiyaanis cimina isaa waan baraniif fakkeessanii hojjetanii ittiin dhimma ba'aa jiru. Diroonii kana oomishuuf baasii xiqqaa gaafata. Miidhaan qaqqabsiisu garuu baay'ee guddaadha. Daangaa biyyootaas qaxxaamuree imala. Waa'ee diroonii Iraan biyyoonni gurguddoo lafaan dha'uuf maallaqa guddaatti baasan maaltu beekama? Viidiyoo kana keessa ilaalla. Kun sagalee diroonii Iraan Shaahid jedhamudha. Haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el guraandhala bultii 28 2026 Iraan irratti eegalan booda meeshaa waraanaa giddu gala bahaa goolaa jirudha. Iraan misaayil baalastikii dhukaastuun ala diroonii kana biyyoota giddu gala bahaa michuuwwan US ta'anitti dhukaasuutti fufteetti. Ameerikaa fi Israa'el ammoo meeshaawwan jajjaboo Iraanitti dhukaasuu hin dhaabne. Iraan buufatawwan waraanaa US giddu gala bahaa jiran, Israa'el buufatawwan boba'aa, buufata xiyyaaraa fi kaan irratti xiyyeeffachuun diroonii 60 dhukaasteetti. Balaa haleellaa Iraan kanaan balaliin haqamee miidhaan namas ta'e qabeenya irra ga'eera. Mallattoo cimina waraanaa Iraan kan ta'an dirooniiwwan kun hammi isaanii xiqqaadha. Gatiin isaanis rakasa. Ammoo daangaa biyyoota qaxxaamuru. Dirooniiwwan Iraan kun Shaahid Kaamikaazii yookiin Shaahid 136 jedhamanii beekamu. Dirooniiwwan kun kallattiin bakka xiyyeeffatanitti balali'uun akka dhukaan godhamanitti kan oomishaman. Ulfaatinni isaanii guddaadha kan jedhamu miti. Inumaa salphaadha. Haleellaan dhaqqabsiisan garuu guddaadha. Biyyoonni michuu Yuunaayitid Isteet ta'an kanneen akka Baahireen, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Saawud Arabiyaan xiyyeeffannoo Iraan ta'aniiru. Dirooniin Iraan kun raadaarii buufata waraanaa Ameerikaa Baahireen jiru akkasumas hoteela qananii Dubaay Paalm Jumeeraa irratti dabalatee miidhaa dhaqqabsiiseera. Dirooniiwwan kun lammiilee Itoophiyaa biyyoota giddu gala ba'an jiran dabalatee sodaa fi yaaddootti uumaniiru. Wanta ijoo dirooniin kun akka filatamu taasisee haa ilaallu. Inni ijoo gatii isaati. Tilmaamaan $20,000 haga $50,000 tilmaamama. Isirratti immoo ulfaatinni isaa xiqqaadha. Faallaan immoo biyyoonni lixaa keessumaa waraana giddu gala bahaa adeemaa jiru irratti diroonii kana lafaan dha'uuf $10,000 akkasumas immoo haga $100,000 lakkaa'amuu baasuu jedhu xiinxaltoonni. Iraan dirooniiwwan kana yeroo fayyadamtu filmaata lama ilaalcha keessa galchuuni. Tokkoffaa dirooniin dhukaafamee galma isaa rukutuu isaati. Kan lammataa immoo biyyoonni isheen diina ittiin jettu diroonii kana qolachuuf maallaqa guddaa akka baasan dirqamuu isaaniiti. Dirooniin dhukaafame galma gahees galma ga'uudhaas baate Iraan irra aanti. Gosawwan diroonii kanaa warra kana dura beekaman irraa addadha. Dirooniiwwan kaan waan dhuka'u baatanii dhukaasanii deebi'u. Dirooniiwwan Shaahid garuu takka balalisuun erga eegalamee booda to'achuun hin danda'amu. Jalqaba odeeffannoon itti guutama. Kunis bakka isaan dhaqanii rukutanidha. Eegasii booda gara galma isaaniitti balali'aa qajeelu. Gad siqanii suuta balali'uun isaanii raadaarii jala akka milqan waan gargaaruuf dhaabsisuuf rakkisaa ta'u. Kun faayidaa isaanii biraati. Iraan caalmaatti kan fayyade immoo dirooniin kun haga fageenya kiiloomeetira 2,000 imaluu isaati. Waraana Yuukireen keessatti Iraan Raashiyaadhaaf kennitee waraana keessa ittiin dhimma baatetti. Inumaa dhimma kanaan Yuukireen komii ibsachaa turte. Ameerikaan immoo cimina diroonii kana waan barteef fakkeessitee hojjettee maqaa Lukaas jedhamutti moggaastee ittiin dhimma ba'aa jirti. Iraan diroonota Shaahid baay'ee dhukaasti. Galmi isaas daangaa qilleensaa fi daangaa ittisa haleellaa qilleensaa cabsuun jiraatota irratti yaaddoo uumuudha. Iraan yoo milkoofteef kaayyoon ishee adeemsa kanaan biyyoota giddu gala bahaa kana irratti dhiibbaa dinagdee fi xiinsammuu uumuudha. Kana jechuun garuu diroonota kana qolachuun hin danda'amu jechuu miti. Diroonota kana lafaan dha'uuf meeshaaleen waraanaa teekinooloojii hidhatan hojiirra oolu. Xiyyaara waraanaa yookiin misaayilota fayyadamuun diroonii kanneen fashalsuun ni danda'ama. Asirratti diroonii Iraan Raashiyaan itti dhukaastuun kan miidhamaa turte Yuukireen waraana diroonii kana qolatu ijaaruun ishee gabaafama.
Inumaa pirezidantiin biyyattii Volodimir Zelenskii waraana gidduu galabaatti adeemaa jiruun Ameerikaa fi michoota ishee gargaaruuf fedhiis ta'e ga'umsa akka qaban dubbataniiru. Booda kana garuu hammi diroonii Iraan irraa dhukaafamuu xiqqaachaa jira. Jalaa dhumaa jira yookiin waraana dheeratu mala jettuuf ol ka'aa jirti jedhu xiinxaltoonni. Miidiyaan biyyattii Faarsi jedhamu viidiyoo yoom akka waraabame hin beekamne tokko gadhiiseera. Viidiyoo kanarratti dirooniiwwan kuufaman mul'atu. Tarii isa waraanni Ameerikaa hammi diroonii Iraan dhukaastu xiqqaate jedheef deebii kenname ta'a. Dhugaan jiru maalis ta'u Iraan diroonii oomishuuf salphaatee qolachuuf immoo qormaata ta'e dhukaasaa jirti. Iraan diroonii ishee Ameerikaatti dhukaasuun keessumaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa dha'uu dandeessi jechuun poolisiin federaalaa Ameerikaa yookiin immoo FBI akeekkachiiseera. Akeekkachiisi kun garuu osoo waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti hin eegaleen dura kan dhaga'amedha. Misaayilli Iraan Ameerikaa dhaqqabuu hin danda'u. Dirooniin Iraan garuu yoo Ameerikaa ga'e bifa waraanaa kana haalaan jijjiiruu danda'a.